Abbay damtire. Kan reef kana ebbifame. Abbay. Qay bahari. Sarara diimaa. Ashamaa kam jirtu hordoftoota OGMS Media. Kan isheen jetti. Kun bashannana OGMS. Ashamaa harka funee hordoftoota OGMS Media nageenyi keenya bakka jirtan banatti sanaaga qabu jechaa kun bashannana OGMS. Bashannanni OGMS keenya gaa eegaleeti jira. Namoota guyyaa fi yeroon walitti nuuf deefaan gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an gaafachaa turtii kan taasisnudha. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophicha qopheessuun isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gamoo geessa kaameraatiin Olaanaa Nagash nu faana tura turtii gaarii. Eeyyamatu keef guddaa galatoomii maqaa keenya. Maqaan koo Jineenuu Sabdataan jedhama. Beekan. Jiituu Kabbadaan jedhama. Maqaan koo Balaxa Mangistuun jedhama. Daanyaachoon jedhama. Maqaan koo Darajjee Garramuu jedhama. Dabalaan jedhama. Saffaa. Saamu'eel Kadir. Gaaffeen jalqaba irratti gaafadhu ulaa galaanaa Itoophiyaan fayyadamaa turte maal jedhama? Abbaa jedhama. Laga Awaash. Awaash miti. Itoophiyaa keessatti kan beekamu lagni guddaa Awaash miti re. Ulaa galaana Itoophiyaan fayyadama. Ulaan galaana Itoophiyaan fayyadamaa turte baay'een beekoni. Galaana fayyadamaan turte fakkaata Itoophiyaan. Ulaan galaana Itoophiyaan qabdu fayyadamaa turteerti. Kamidha. Ani beeku bicha ulaa galaana kanaan dura waan fayyadamaa turte natti fakkaatu gara fuulduraatti galaana diimaadhaaf jechaa jirra natti fakkaate fayyadamuudhaafis. Ulaa galaana Itoophiyaan fayyadamaa turte beekuu hin dandeenye dagadheen jira. Ulaa galaana Itoophiyaa dagadhee jira. Maal jedhama galaana diimaa? Ani raanfadhe na yaalaa bade. Mbeeko Awaash Abbay. Abbayidha. Abbayidha. Abbayidha miti re. Kan reef kana ebbifame. Maanire isuma miti re kan ulaa galaanaa cee wanni jedhu Abbayidha. Abbay. Qay bahari. Sarara diimaa. Hin beeku si dhiifama. Hin beeku. Yaadadhu. Yeroo darbe gaaffii biroo na gaafachuu dandeessa. Itoophiyaan kan fayyadamaa turte moo? Ulaa galaanaa Itoophiyaan akka qabduun seenaa dhaga'e malee ani ulaa galaana diimaa. Akkas galaana diimaa jedhama? Akkas seenatti fakkaate garuu. Akkasuma natti fakkaate. Buufata sanicha beekuu hin dandeenye kana. Ani kana hin beeku. Ulaan galaana Itoophiyaan fayyadamaa turte? Galaana diimaa. Buufanni doonii inni kanaan dura fayyadamaa turte buufata doonii naannaa Jijjigaati achirraan kan jiru naannaa Itoophiyaa keessarraa gara biraati Jibuutii jedhama. Ulaa galaanaa Jibuutii jedhama. Kanama. Haasab. Itti namana. Haasabidha. Asab. Yaa beekuu waan nuti yeroo kana miidiyaa irraa akka ilaalaa jirrutti akka dhaggeeffachaa jirrutti ulaan galaanaa keenya kan durii nu harkaa ba'e kan jedhamu ulaa galaanaa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti argamu Asab kan jedhamudha. Kun bashannana OGMS. Gaaffii lammataatiin qubeen afaan Oromoo lakkoofsa meeqa qaba? Qubeen afaan Oromoo lakkoofsa meeqa qaba? Illee salphaadha. 25 ture 26 ta'eera amma. Qubee ergisaa mee ture isa wajjin 26 ta'e 25 ture dur. Amma 26 Qubeen afaan Oromoo lakkoofsa meeqa qaba? Qubeen afaan Oromoo lakkoofsa 34 27 dubbifamaadha 5 31 26. Qubeen afaan Oromoo inni sirrii lakkoofsa 25 qaba.
Qubeen afaan Qubeen afaan Oromoo lakkoofsa meeqa qaba? lakkoofsatti hojii jiru 34 walitti. Akkasuma fakkaatti. Akkasumatti fakkaatti. Qubeen afaan Oromoo lakkoofsa meeqa qaba? Qubeen afaan Oromoo lakkoofsaan 26dha. Haala hin beeku dhiisi bakka lamas dhiisi. Qubeen afaan Oromoo lakkoofsa lakkoofsa jechuudha kan. 24 26 Qubee afaan Oromoo lakkoofsa meeqa qaba? Baay'ina isaa miti? Oromoo lakkoofsa meeqa qaba? Qubeen afaan Oromoo qubee 26. 25 baay'ee beekuu baadhu 25 natti fakkaata. Qubee afaan Oromoo namti? Qubeen afaan Oromoo lakkoofsa meeqa qaba? Afaan jechuun qubee shanidha. Oromoo kan jedhu garuu afaan kan jedhu qubee shani. Oromoo kan jedhu garuu meeqadha teetee qubee jaha qubee walitti qubee 11. Nan argadheeti 11. 11. Isa 26 qubee afaan Oromoo abbaa caadaa natti fakkaate malee qubeen afaan Oromoo qubee 11dha. 11. Qubeen afaan Oromoo lakkoofsa yoo jettu qubeen afaan Oromoo fakkeenyaaf 27 isaan torbaan wajjin gara 36 qaba. A ba jedhee hanga 25 hanga zaddiitti. 27? Ma jechuun dachaa oduun fudhatiin 27. Qubeen afaan Oromoo lakkoofsa meeqa qaba? Lakkoofsa hin qabu. Lakkoofsa hin qabu. Qubee malee lakkoofsa hin qabu. Qubee malee lakkoofsa hin qabu. Kun bashannana OJMCti. Gaaffii itti aanutiin qilleen takka daqiiqaa 5 keessatti yoo bilchaate qilleen 5 immoo daqiiqaa meeqa keessatti bilchaata? Qilleen tokko daqiiqaa 5 keessatti bilchaate qilleen 5 daqiiqaa 25 keessatti bilchaata. Kanuma sirrii. Qilleen takka daqiiqaa 5 keessatti bilchaatte daqiiqaa 25 keessatti bilchaatte jechuudha kan 5 baay'isuu 5 ni baay'isna miti. Sirrii rafa kaata kana bichaan ofitti amana. Kameraa biti. Kana bichaan na salphate. Gaaffii qala salphana gaafadhu amma matiin ulfeessi. Walaa galaana. Qilleen tokko daqiiqaa bilchaate qilleen 5 25. Daqiiqaa 5 keessatti bilchaata. Wal faana affeelameeti. Wal faana yoo affeelte qillee 5 isaa wal faana affeelta daqiiqaa 5 keessatti si bilchaata. Shanmatti bilchaata. Daqiiquma 5tti bilchaata. Akkam takkittiin daqiiqaa 5tti bilchaatti. 5 meeqatti bilchaataadha miti? Al takkaadha bilchaatu. Al takkaa bilchaatu. Tokko daqiiqaa 5 keessatti bilchaata. 5 isaa daqiiqaa 5 keessatti bilchaata. Wal faana yoo itti namni. Wal faana taanaan daqiiqaa 5 keessatti. Adda adda taanaan daqiiqaa 25 keessatti. Daqiiqaa 5. Eeyyee. Qilleen tokko Daqiiqaa 5 keessa bilchaata. Qilleen 5 daqiiqaa meeqa keessatti bilchaata? daqiiqaa 5 keessatti. Walum qixa bilchaata. Walum qixa bilchaata. Daqiiqum 5tti bilchaata. Qilleen tokko daqiiqaa 5tti bilchaata taana qilleen 5 daqiiqum 5tti bilchaata. Kun bashannana OJMCti. Gaaffii xumuraatiin hibboon si gaafadha. Hibboo. Hibbaka. Hibbaka. Hebka. Hibbaka. Hibbaka. Ari'anii hin qabani. Utaalanii hin dhaban. Ari'anii kan hin qaqqaban. Utaalanii kan hin dhaban. Kun sulfaadha. Hin beeku karaa sulfaadha. Karaadha jechuudhaaf utaalanillee fiiganillee isumarra waan ta'eef inja ulfaata. Utaalanii hin dhabane. Ari'anii hin qaban utaalanii. Qilleensa. Ari'anii
hinqaban utaalanii ariyaanii hinqabanii utaalanii ariyan hinqabanii utaalanii hinabani amma yoon utaale gadi yoon laale maalan arga yoon fiigellee waan baay'ee qaqqabuu hin danda'u hin beeku narraa darbu kurupheedha ani hin beekne hin beekon hara nagaye hara nagaye yaada ta'udha. Deebiinsa nama bira ayyaluka namni bira yoo malee ani hin dandeenye ani hin beekne Hirana targe. Yaada. Oishi. Yaada ta'uu danda'a yaa'u. Qalbii. Eeyyee. Itti nama hin beeku garuu waanuma yaali naa jettee maaf kurupheefi. Waan darbatamee qilleensa irraa namatti deebi'u. Akkas jedhee yaada. Hin beeku lafan sii kenna. Adaamaa fudhadhu. Adaamaa dhufee maal dhabee kan koo qoraasatti kan kee qadaadatti kan koo okoleetti kan kee qadaadatti kana caalaa sinabaaru deebiinsaa ga'a. Gaaddidduu biyaansi itti dhiyaata jennee kayyaa gaaddidduun itti dhiyaata jennee. Ari'anii qabanii utaalanii dhabani gaaddidduu. Ishee nu maddii deemtu san ta'e naa gaaddidduu. Gaadidduudha. Gaadidduu. Galatoom. Hayyee galatoom. Galatooma isinillee galatooma. Hayyee galatoom. Ashi galatooma. Hayyee galatoom. Eshi. Hayyee galatoom. Faadha. Hayyee galatoom. Hayyee galatoom ulfaadha. Atillee ulfaadhu. Ilkaan kee baay'ee. Kun bashannana OJMCti. Kabajamtoota hordoftoota OJMC Media bashannanni OJMC keenya har'aaf qabanne egaa kana fakkaata ture. Irraa barachaa itti bohaaraa turtii akkasiin taasisan abdii guddaa qabna. Torban qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.